Fandis. Orang yang easy batu apa tu? Baik. Nama kita tahu? Nama kita tahu anjir. Awak nak jadi? Woi. Ani bahasa kata ini Fandis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya kan kan nagaa bin fayyaa rakkis nagaa bin bilis irraa qaba. Bagana gana aftaatan dhufnee jirra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nagaa kasih fayyaa jirtanii isin jenna. Asitti argamu. Baga argamtan hundi keessanuu. Dhimma tattamaatiif Fandis fa'aa biroo dhufe isinis maal yoona jettanii waan duraan waliigallee jiran Fandis akka fuuluma keessan dura bakkuma nama ta'a kana ta'e ni yaaddan guutuun keessanuu gaafa Fandis irraa jechuudha. Waan hin bakka kana ta'ee jeen isin guutuun quba qabdan. Warroonni gartee irra guddaan namni gare yaa waan raanfachuu kajalleen ijirte warra raanfattanis gaafaan mana dharaa Fandis baasu waa hunda gartee miti mansuulummaa xiyyaratti hin baasen ni beektan guutuun keessanuu. Walaakin ammoo Muhammad deebi'eeti mucoo gandaa ammaas tume mucoo gandaa akima jirti mana akimaa ciisu jirti. Mana akimaa jirti jechuun guutuun quba qabdaniiti. Ani raatan hunda quban qaban. Amma magaalaa keessatti har'a ifiifuu lubbuuti kan ajjeesanii kanan. Lubbuuti ifiifuu na dabarsanii kan jechuudha. Sababa eenyuti? Maammati. Ifii gartee waan balleessee gaara galee ta'a. Ani miskintichummaa quban qabuutiti. Ani bakkaan fedhan deeman olii gadi deemaati. Sababa isaatti hin du'aareen. Egaa maali kana wanni gootuuf? Waan kana gootuuf. Maaliif gootee bara osoo gaafii maaliif gootee dhiyeessuun taane namni nan tume kun eessa jira? Namni na tumte mana hakimaa jira. Awwaalala eessa tumameedha bara? Asitti tumame. Seetii dura maal gaafata? Qeedaan boollola maali? Yaaboo bakka dhagee. Bakka seeraa gartee miti. An bakka dhimma seeraatti walaa heera bira hin jiru bara ammaan tanaan. Dhufte halkatti asitti maallaqa si gaafattee miti. Maallaqa ginaa kan jettee mi siifiin kanneetti viidiyoo sana argatti jiran. Siifiin kanneettee kaatee fiigaa kutte. Maallaqa san dhageessanii miti. Aboon olaaf deeman. Dhageeffadhu. Maallaqa san kan deebi fiigaa. Achi booda yoo dubbii biraa kan godhan taate inni iyyuu booti. Boo maallaqa namni akkasii fudhata. Akkasii fudhataa. Akkasii dhaabbate. Lafasti qabee si tumee fudhata. Guyyaa tokko bilbilaan irra bilbilanii maallaqa feena naan jedhanii. Guyyaa ati daraartuu irratti waltee yaamtee bireessu viidiyoo sanaanis ilaalee bareegaa. Barsan siin jenne ammas dhimma guyyaa san yaaman maaliiti? Dhiis ta duraan itti dhiisi. Ta duraan itti dhiisi. Dhufte toofi qo'atillee irra gaala. Mana kan dhuftee viidiyoo maallaqa hinaa kan jettee maallaqaan isin kan najee harkaa beeme. Akkasii mire yoo haa deebi'ee eegas booda akkasii mana isaa kan jirtu ni harkaa jettee. Obboleessu maallaqa isii yoo kanneen achi booda maallaqa isii kana kanneen fi rakkoo achi booda jirtu yoo laalee. Aboo viidiyoo isii Nana tumee kanumaa. Sirratti mee Nana tumee hojii inni waan isin kanneen waan isin feetu. Gaafannee afaan nagaatiin waan isin feetu sun kanneen fi sirraa baasaa jeeritti hojii dhufnee bara. Osoo sanuun gaafanne na dura seenee tuma jammarudha. akkasi hariirummaan deeman hafaama. Nana tumee. Isin eessa jirti eessa tumatti? Bakka jira suma marda laa. Mana sidaalee baratti nama mana sidaalee. Oolmaa jalchiyoo. Gaafuma duraatu fakkeenyaaf maallaqa si yaafatte wanni gaara si galche maaliiti? Viidiyoo nama bartee daraan. Nan galchu waa'ee dhimma viidiyoo nan galchu waa'ee dhimma viidiyoo. Mana kanaa organnaan maallaqa maal itti godhaa isaan azabuu barbaada. Waa'ee dhimma kanaa itti Issi kana jiru namni maallaqa barbaada. Ati san kan deebi. Toofiqo kanneef maallaqa san kan deebi. Kannuufi hin deemu. Kannuufi hin deemu. Duba rakkoo biraa kan galchin qabaa kan jirutti nagaan carraa akka corbaan aniti. Yaa'iin takka hundumaa nagaan bobbaanee gallaati. Yaa'iin seenaa nama dhiisaa. Yaa'iin naa akkatti fayyadamu. Akkam. Akkama isaan seenee bar an seenee bar an seeneetiin giraa bar akkamittiin Akkisaan itti beekan barsiidhanii. Hidha taa'u jirta nuus si baasee bire. Amma ulaa kana barsiin maqaa tumee nuyi malee. Namni namaatti meeshaa namaa badii waamee kan mana kanaa isaa badeen isinitti baddeema. Maal qabdee maaltu mana keessa yaabate? Maaltu mana kana yaabate wanni guran takka jirtu meeshaa. Waaniin qabu meeshaan fuudhuu namni waaniin qabu manuma kanaa hin qabu malee bikka biraatiin qabu. Baaba dhageeffadhu ani waan Amaan biraatiin. talaba waan fedhe bara waan fedhe irratti talabuu hin danda'a. Akkas Seeramu. dhageeffadhu attuu gartee miti isiinu lafa jala siiduu dandeessi baabaa kiyyaan dhugaan simaati. Gubbaan maa gubbattuu ni nebbareessu. gaafa gisee awwa dhagee kaawee ni jiru. Bartanatti jibbara jibbee deemee amma see jiru. Hayyee isii hojii jaayilii feetaati. Yoo isi jaayee fedhe ani sin sodaadhu. Maadeesta maaliifi maammee san hin tumin hayyee. Isii Dambeedhaa kaameraa duuba jira tajaas. dhalaamaa Kaameraa duuba si mul'ata. dhalaamaa tumtare. Kaameraa duuba nama lama afaan hin dhaabbata. Kaameraa qabee jiru wadda. Sunis kanuma isiin fidde. Maallaqa si gaafatanii miti. Yoo maallaqa san kan deebichi booda irraa hundeetti yoo. Mee maallaqa ayyee akkasiin ta'uu ta'u. Osoo hidhuu fedhanii halkan san fuudhanii oofanii hidhanii. Niiraaf dhufanii bara. Niira maallaqa si gaafatanii seeraaf jiru dhufaniiti. Niiraan jiru wal darbanii sana. Niiraan si gaafatanii bara akka dhufanii. Isiniif kan jalqabee. Niiraan boosun. Osoo hidhuu fedhanii gosa argaa waliin laliin kutanii.
Ila annum never is ani rumal dum mala amrati. Akkasii fudhatanii. Akkasii fudhatan. Dhiiraa qasaanii qaskanii nyaachuufneef qaskaraadhaati kan inni ta'u maallaqa miti sun. Duba san si gaafanne san si gaafanne. San si gaafanne. Biyyarraa tolchitee. San isaa baay'ee qabani boo. Baasii bakka feete haaromsu. Sanbaal maallaqa yaa qabate. Bakka feete haaromsu tajaajila lafaa fuudhame. Boo. Sun nama namaatii miti. Boo xiyyaa garaagarummaa qaba. Nan galchu san si gaafadhe. Waan hin galtee miti. San askaraaf waan hin godheef anaatu askaraa godhee si gabbaasee. Sun nama gochoo sun nama namaatii miti. Kuni dayfa namaati miti. Khalas bee akka beektuu sababa isaaniitiin beesunu. Xiyaatoo sababa isaaniitiin. Sababa isaaniitiin duraanis si dhaqee manatti meeti. Kan hundi tumaa kan hundi eenyuuf jalqaba. Ati kalaqee mana namaatti dhaqee namatu mee badii qaba. Amma deebitee hayyee nuu namaan nagaan jiraatu jiru. Ifiifuu rakkoo biraa keessa kanatu jirru. Rakkoo biraa kana keessa jirru. Osoo diinni akka tunu baay'eetu jiru. Diinonni heddummeessuuf jecha ammallee dhuftee manatti lamaffaa kilifeessitee mana haqamaa jirtu. Bargaafasi jidduun jira. Osoo nan jidduu jiru mana dhaqee ture. Humnaan duraanuu na gaafatan malee seeraan na gaafan. Laamma isiin seeraan na gaafatti yaa'innu ati sinatti argitee jirti. Isiin ammoo qiyoote. Namni asiitii mi namni isii ooni narraa bitachuuf akeekkachiisa naa afannuudhaaf badii biyyaa jechuun mul'isuuf jecha aboo kan itti ammoo kan itti jedhanii na mareetanii. Barqacam godhaniitu baankee natumanii na galchanii haskara bireegaan nagees bakki tuna hodhaadha agartan muka nanawanii jechuun waamee kana godhan kana hunda mataa xiyyeenyu dubbate. Sababa saniin fiigee bee. Toofikoo ansirra illee biyya kudha geeffadhu. Namni daraartuun duraanis maammaditti argite si maallaqa yaranaa fudhatanii. Dhugaa himan firummaan ibbatu ana abbaan fedha kana ana jaalatu abbaan fedha ana jibbu. Rabbiin dhugaarraa kan rabanii yaali miti. Namni akka mushaakillee kun dhufu haala mijjeessaa dhufe maammadi. Itti ammaa bara hanga ammaatti isaa oolu jira. Akkanaan ji akkamitti naan ji gaafa isiin tun osoo dubbii tana fuudhin osoo kanasitti dubbatin Toofikoo maamma kana maallaqa yaranaa fuudhee baga fuudhee rabbi wajjinaa bulchuuti maallaqa kiyya garuu immoo irraanaa fuudhi jette itti dhufte hii dubbiste fannis ammallee deebitee Toofikoo akkana gaa ammallee itti dheeyteeti fannis maal siin jee waa'ee dhimma maallaqa yaana maal fadhiisan dhuftee gaafatte isiin irraa fedhi siin jee guyyaa sadaffaa isiin si gaafattu dhaqee manatti tume. Anuutti hin deebi'ee malsi hin deebifnee isa. Warra nu fidi akkasittiin san booda warra xabannaa naan jee aboo neelaa waliin jenne ittiin kannatti warra isin fidi warra nu fidii naan jee dura hayyatama. Daroon akkana ja'a jeenaan deebi'ee isattuu hin deebine guyyaa booda ni dhaqee tume. Tumte tumaa kana eenyu jalqaba harka namni harka isiin tun dhuftee mana tumte. Sharaara dhagaadhaan dhalaadha sharaara dhagaadhaan tumoo laalte maallaqa hin hafannette. Sharaarratti xiyyoo wallaalte. Osoo nattuun himin dhufuu dandeessi. Osoo eegaa bara akkasii malee namni hanga sanuu kabajaadhaaf namni hanga sana nama gaafate. Amma hayyee hidhaa gabbaabne mire waan kan hundaa'u karaa nagaatiin finnaa Mahammad akka nagattee rakkoo biraan uumin kan jaamudha beekaa dhokaas walii galu. Wanni hundinuu an karaa nagaa egaa obboleessu karaa lolaa malees karaa nagaa hedduu jira Toofikoo. Ilmi namaa gartee miti kallattii hedduu jira. Amma karaa ati filatte gartee miti san lubbutee beeka yoo gartee lakka yaa'ii naataa yaa'ii jettees kayaa'ii fedhuuf rabbi yaa baasu. Sannoo achitti gaa fageenya. An sannaa achitti. Amma rabbii haalikaa lubbuu na baasan irraan tana. Rabbii haalikaa muciyyoo mana hakimaa jirti ciisu jirti mana hakimaa. Sodaadde biraan deemne ni dhaqee keessa. Mana hakimaatti dhaqee ilaale buleessa qayyaa. Yartuu ta mana hakimaa ciistu. Mana hakimaatti miti Minisoota maaliin nu geessan. Hayyatamaan barsi ati bara fakkeenyaaf bari ati bara baaba. Nurra rakkoo fi jirta malee ifi miti bara. Ifi kana fedhi deemu hin deesse baaba. Rakkoon akka itti dhuftu. Ifi waan balleessu. Boo ifi waan balleessu. Yoo mootumsaan dhufanii malee rakkoon kan dhuftu namni tokko tokkoon yoo dhiirtee akka shayitii tokko tokkoon si dhufte rakkoon tokko. Duri caalaa dabalamanii si dhufanii ramma. Mamma kanaa miti. Akka duraanii miti ramma. Qoyaati maallaqa si kana kan nuufi fedhan qabne. Inuu kan nuufi boo qarbeete. Saboo ani dhaamee osoo dhiiga kiyyamaan dubbatiin ati malee. Ani ifi manatti daldala na tumsiiftee. Deebitee as kan na tume sun ati hatumte harma geesse yoon dundiraa miti boo daldalaalee gara ati hatumte harma geesse hakimaati bita siidhaa maana gaafatee na tuman maana tuman ati daldala sababa viidiyoo laalaa jirtu ati hatume namaan tume mosareen tume itti dhaqaa laalaan gattee osoo nan dhayin qabanii wala keefadhu boojal jirra osoo nan dhayin dhageeffatu Toofikoo osoo nan dhayin maatumti gaanii dhaydanii isaan namsa diimee harkaan boo dhaydanii bo'aan hakimesii as kanni Hagasillee as kan naan jedhani egaa na laaffisan na hayyamsiisan. Atiitu harkaa boodhaaf yaalii godhe. Silaan inni injifamaa fi sila dadhabeetu mala. Egaa obboleettii dhiiraa dheeyitee mana tumteeti deebitee karaa nagaatiin namni si gaafata. Isiinuu karaa nagaatiin si gaafate karaa nagaatiin deebisaa deebistee fi. Karaa nagaatiin waan akka itti bade beeytu. Akka itti bade beeytu miti boo. Boon duraa deemtu qaanidha. Boon duraa deemu maallaqa dhalaatiin bashannanuu ati hin qaanfattu moo hin qaanfattu. Biyyaas akkasuma hurkaan dhalaa boon isa kanarra.
Waan namni dalagee natti jiranii. Urkaan dhalaa. Hin qaanfattooti. Urkaan dhalaa boomaa diigan taane. Maqaan hin balleessin baabaan dhufaan simate. Karoora gaafsan keessa jiru ni beekanii. An dhimma karoora nan galchu Maamad. Kanas. Dhimma karoora nan galchu. Karoora gaafsan keessa jiru waan san beekanii. Wanni kun hundi eegi goote bari. Eegi fuutee booda waan kana ka goote. Maaleen kun naakan namni gartee mi. Daraartuu fi noora taraaramuu boyoomi. Eeginni fuutee booda miti. Dhoofisheetii wal taraarcha miti. Haa maallaqa isaa kana kan tuuf jeetiin kan inni daraartuun fuudhee jiran jiriin haa maallaqa isaa kana kan tuuf jeetiin dhiisee barra. Halkan sana siin maallaqa kana siifiin kan itti mucoon tun anda abbaan fedhe dhugatti nama naan. Walaa daraartuu walaabanis harkanaa isin kaan abbaan fedhe wanta kana gootan. Walaakin ammoo walaakin sababaa isaaniitiin garteemi akka qeensi xiinarraa ta'u fedhan. Maallaqa kana ammas ibiddee jeetiin mucoon tun fudhu yennaani dhiisi gizee beekaa kan tuuyi. Gusmoo yaa'eef deema. Yaa'eef akka deeman gusmoo naa galti. Oolchiteen bulle mucoon tun deebitee maallaqa kanallee maamma kan deebi hoo kanallee na argitteen. Tamam. Maallaqa sani maallaqa fannisani biyyarraa as deebistee quba qabaadhu mucoon tun. Maallaqa fannis biyyatti argisani biyyarraa warra isaanii biyyarraa asitti as deebisiseef. Akkana. Ani fedhu akkana maallaqa namaa deebisannan biyyarraa as deebiste. Akkasii mire sanis kan deetiifi waan mana arabaa keessa gartee hurkaa isiidha hoo kanallee fudhuuti. Kanallee na argitteen. Baldiin jirtire? Hin jirtu bar. Hin jirtu waan raayis. Hayyee maallaqa isii kana fakkeenyaaf nyaate. Eega nyaatee hoo sitti himatti hin qabu maaliif hin jiru? Jee hin jiru. Yookiin hin qabu gaafa dalagee sibiila seeqan namaa jee. Ragaa haala bitattuu jeemi. Muciyyoon qabdee ragaa itti bitti gaafee ittisanii ragaa itti bitti. Boo ragaa kasa baay'ee hin jiru gaafa isa sanuun garreenya. Amma qoy gaba. Jirtee bitti. Quraanii qabatti ammaati fakkeenyaaf akka waan kana maallaqa isii rambuun. Maallaqa isii takkaafal mineera. Akka dilaa kan gabaabduus gaafadha. Akka maallaqa daraar tokko sirriin jira quraanii qabattaati. Nabila kau kaisi ala kami kaisi. Akka ada terus. Akka fedhe taa kaisu. Feetumman lee wayii. Anis baadira ni fudhate sini ni fudhate mi. Haa kaisu bara wayin bitattanii sammoo waan kiyyisan. CBC. Baay'ee nooti. Asxaaftan beeti. Isin tu wajaa. Sheenoo qabdiree yarteeti miti. Maaliif yeroo viidiyoo martu maa'u an hadiyaa maallaqaan qabu isaan azabuu barbaada jechuudha. Isaan azabuu barbaada. Viidiyoo laaluutti hin jiraanis. Azabbii bari. Bar kanasi karaa lolaa deemu jirta bari. Isinis ammaan tana waa'ee maallaqaa itti dhiistee jirti. Waa'ee gamana kana dhuftee taa'u jirtu. Bara kana dhuftee viidiyoo lama halkan lama sadii bulan. Bulani boo maal ni gaban isaa? Asitti uummatte akeekin turee mi laaluutti hin jiraan. Dura waan isii kannii fi ammoo waan akkuma bakka kannitee fi yoo feetan samboo dolfuu. Amma wanni waan biraati miti gartee miti. Osoo gartee lafti nagaa an kanaan booda naaf beekaati. Takkitti har'aan tanaa maallaqa isiin akka ni deemeetiin keessaaf. Manaa himaa jirte mas. Atuu silaa akkana nagaa mana kan teessu baabaa. Ijoollee isaanii guutuun manaa himaa jira. Waa dhuganii anis Barbaada nama dhiirri biyyootti girree. Dhiira fiigaa mana jettu. Kurtaa akka isaan naannoo amansiisanii anis bara qophee fedhe. Kuma takka bisaan bitee mana jira. Saba kurtaa dhiiraan tuman malee lalaan tumanii. Yoo dhufanii waan feete edan girree. Dhiiraa jiru jechuun daraartuu bichaa mana jira. Haa gisee dhiirti san dhabamte. Afaan tolaatiin narraa bahee odoo waan kee maana tahanne. Ati maallaqa isii kanaa kan nuuf feetu. Manaa fudhattee jirin mana maal fudhatte boo akka ati siin fakkaanne beekte as teessee waati maallaqa siif iddeemi nama hundaa sirraa gabbaasa. Hangan takka ati kabajaa namaan qabdu hangan takka ta'uu qorbaan jaamisi. Maalee gadi dhufate duraa deemu. Namni mana namaa keessa ta'a. Boon duraa deemu. Haa viidiyoo mana sana tolumaan qottu toluma maallaquma feenamaa hin jiinne waan irra baasan. Amma karaa gabaabaa si gartee miti karaa irra si baasu siif irra hoyyaan. Dhageessi ta'uu koo an karaa irra hoyyaa dhage atis sababaa isaatti rakkoo keessa jirta. Ani rakkoo keessaan jira. Isa biraa galatan qabu bara. Narrattuma. Abbaan fedhe kanaan boodatti rakkoon takka waan irra dhufte mataa keetti maammatti. Siin narra fide malee abbaan fedhe kanarra fide jirtu. Atillee tofi qodha ga'e. Namni fedha yoon adeemanis yoon ajjeesanis rakkoon irra dhufte hundaaf namni itti gaafatame eenyu maammatti. Abbaa fedhan koo godhan daraartuun akka nama sodaataa fedhaa karaa kana. Ijoolleen edaa jira. Hojjitu manii malee namni yoo hin jiru amma. Ilmoo namaa garaa ol taaltee isaan rabbi bu'uu isii dhugaate namni yoo hin jiru. Ani untuk tu naik. Bijo dia aku pisih gamsi namanya kau bilang apa sih raise? Ani untuk. Isi kirat. Isi kirat aja. Woi mana tidak kau? Gak sana tidak kau lihat mati tidak kau? Wansi mana? Wansi mana mungkin? Engkau nuf? Sini tu tidak kan bela itu. Hah? Malah sih kita Sana sudah sana bo. Sesuatu siapa kita kalau di ini mak boy. Oh, likira di ini mak aku gara-gara bawa kis. Dari nem se dina tu beda agak video ko magam dalala jirta na social media. Dia bi ummanni asgara duje kaysan. Askarri ni si. Boto fiko. Wah berarti wah kan dia nanda kalau lagi padu manatti si. Thai gitu sing kongkong siya kanete akar rainani.
olutaalee isii uraaqii godhu. Xaaqaan fitti hiiteeti akkaataa inni itti manedhaa galeesi xaaqaan fitti hiiteeti inni mana keessatti jechuudha qabee ukkaamsinaan xaaqaan fitti hiiteeti gandi arabaa onni itti yaamee manedhaa geessan askara geessan. Eenyu godhu? Isa malee isiidha. Batiin tummee qofaa mana dhagee tumme hidhamee taa'u jira maallaqa kan siif fide jedhee maallaqa sana halkanii guyyaa deemu jiran ammallee deebi'ee gisee ol deebi'ee mana kana keessatti manuma keessatti harkanarraa eega jeeni hoggaa harkarraa hiitaa nyaata nyaaddotti ol utaaltee hoggaa oole. Ajjeesuuf hin deemanni eenyu gisidhaa hidhaa geesse. Isaaf geesse. Eegeedhaa gabbiyoo waa'ee maallaqa isiisan takkaa itti yaadanii beekanni. Calqee dalagaa saddeet. Ol deebitee jaartii mana keessaaniiti maallaqa isiin kenne. Dubbadeen an dubbadee waa'ee jaartii ta'e argite si dubbadeen dhimma keetti kan angachuu waa'ee bultii namaa jidduu seenu toofiko. Ammoo taniin dubbadhu tan gartee walitti nu ilaala hangaafaan achi gassi baasu farrameetiin baase. Inni kun deebi'ee kan muccoo sana tokko taate mataa keetti siin miidhe malee isaa miti naan jaan har'aan godaan seenu qabu daraartuu manaa himaa jirti hayyaan goda kamtuu na fuudhayyee eeysaan jiraadha Nama kam godheetanis eeysaan jiraadha tumiinsa tumamte san dilee irraa goonamo akkam godhaa itti namni. Waan dhiiraa isiitiif waan hakimaan wallaanu jiran san fituudha. Bakka bakkaan jiraadhu hin qabu dhugaan siin jaatiif rakkoo namaati jecha magaalaa tana keessaa baqachuun qabu mootummaan na barbaaddi. Ijoolleen isaanii na barbaaddi. Dhaqanii manaa kanaa khaydaa keetti dangisee jiran eenyu achi gabbaasee bichaa maqaadhaa lakkoofsa kiyyee bichaa laallatan. Isaan amma maallaqa fedhan moo maal fedhan? Maal fedhan? Maal toota duraan dura maallaqa siite lammaffaa irratti waan hakimaan. Bakka bulan hin qabuun isaa ijoollee bakka bultuun qabne fiddee nama tumsiitti. As galan bareedu. Haa mana kee ijoolleen duraan Amma eegasiin miidhamtee mana hakimaa bira taa'uuf jiran malee isaan asumara fuudhee. Haa guyyumaa. Mabalee jiranii jedhu. Halee daanii jiranis. Jimaa bitatu baali. Jimaa bitachuu baali. Mana ne bara moo kun toofi koo. Amma laal. Taphatu jira. Amma durraa dhugaa. Adi. Wallahi bara wallahi baalee barnu taphatu jira. Saniifun beektaa osoo gartee dubbiin natti hin jabaanneen maallaqa siitiin sirraa fedhaa waan haakimaatiin sirraa fedha. Maallaqa sii bakka mana haakimaatti geessetiifin. Yoo amma booda maallaqa fudhattee dubbattee hoo. Eenyutti gaafata? Nu gaafata ammas. Akkamittiin isin gaafata? Nu gaafata. Harka dubbateen hin dhiibne. Nu gaafata. Asiichitti. Hayya akkas godhaa. Eenyu asirra qabu. Maallaqa fudhatanii deebianii dubbii godhaniimi. Sanaan dhiisaa. Nuti gaafatan nu wayisi gaafatan ammas. Ati karaa nagaa sin ta'uumi? Toofiko eega karaa nagaa isaa akkas hin taane hangartee rakkoon feetoon irra dhufte ati illee qubaa qabaadhu. Kanaaf maallaqa fuutee geessisaa fi san booda dubbannaan anaaf beekan. Rakkoon feetoon irra dhuftan amma amma jiraa gadi hin bu'u. Dhageessee taanuu akkasuma jira. Kilmaatu biqilti. Duraan saniin jaami eden irratti tumee waliin tumtanii malee namni jiru ijoolleen san garraan dura eenyu anuma dho'itti barsiife dhimma. Kanaan boodatti dhageessaa hariiroo takka illee amma amma wajjin hin qabu. Waan inni sirraa barbaadu bichaa Oromoo namatti maallaqa isii. Maaleen ni jiroo. Maallaqa isii jaayita godhuun fedhan. Lammaffaa deebi gartee miti. An daraartu taraa tana akkatuma isaa miti. Anaat tume. Miilarra qubeetii biifama gaafadhee gartee miti. Taraa tana keessa achi baana. Aboo maallaqa kan fuudhee matu. Maallaqa fuudhaan nageetti yoo ta'u nageetti. Laa oottu maallaqa fuudhee geessinaaf ammayyi. Fedhu waan nageetti.